بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أيها الأخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هردفتوتك إنك وجمتوت نغير ربي بكجرتك تسناركو كل سجنتاكين سجنتا قبي سينا مسلمون إثيوبيا جدو كتارا يا رب لا فسي sagantaa kana aga dhumaa oofuu yaallaa turtiin keessan nu faana haa turuu isin hin jennu. Seenaa musliimoota Itoophiyaa yoo jennu, awwala seenaa jechuun waan darbe beekuu jechuudha. Faana warra darbee san hubatanii irraa gorsa argatanii rakkinna jarri qunnamte san akka nun qunnamneef irraa eeggatanii faayidaa yookiin khayrii jarri dalagne san dalaguudhaaf nama gargaaraa jechuu seenaa beeku. Ummanni tokko ta seenaa hin qabne, ta seenaa ofii hin beekne qullaa jirti. Namni sababa seenaa wallaaluutiif osoo seenaa hin dalagne duniyaa irraa galaa jechuudha. Irra baay'een uummata muslima keenyaa, muslima Itoophiyaa bakka seenaa kanatti rakkinna as armaan gaditti ganaa fiduuf deemu waan irratti hojjetameef sababa rakkinna kanaatiif irra baay'een keenya seenaa kana osoo hin beekin hafnee jechuudha. Maalummaa uummata muslimaa, maalummaa keenya osoo hin hubatin hafnee jechuudha. Akka qabxiilee ganaa dhuftu keessatti walii ibsuutti bi'idinillah. Seenaan muslimoota Itoophiyaa kun miidhaa guddatu irra gahaa ture jechuudha. Tokko ijoon mata duree sagantaa keenya kanarraa miidhaa seenaa muslimootaa irra gahaa ture kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Uummanni muslima Itoophiyaa uummata kabajamaa ka amantaa islaamaa duriirraa fudhatee mootummaa isaanii mootummaa kabajamaa mootummaa Najaashii jedhamu Ahmad an-Najaashii asxaabatu abjar ka rasuulli alayhi salaatu wassalaam osoo inni jiru ergaa islaamummaa itti erganiif fudhatee hadiyyaa yookiin kabajaa gaarii rasuulaaf ergisan achirraa jammaree haga har'aatitti uummanni Itoophiyaa aarsaa guddaa, uummanni muslima Itoophiyaa aarsaa guddaa islaamummaaf baase jechuudha. Garuu seenaa kana waan wayiitu jira ka akka inni dhokate, akka inni addunyaatti hin mul'anne godhee jira jechuun waan san waliin ilaalla. Hayyeemaarree ogeeyyiin seenaa Itoophiyaa barreessan, ogeeyyiin seenaa Itoophiyaa barreessan seenaa muslimaa karaa tooftaalee baay'ee fayyadamanii seenaa muslimaa akka wallaalamu godhanii jechuudha. Tooftaalee san waliin agarra. Tokkoffaa tooftaaleen ogeeyyiin gareen yookiin seenaa oomishan. Akkuma beekamu uummanni muslima biyya kanaa akka barumsarraa ugguramaa ture ta'uun isaa beekamaa. Kanaafuu warri seenaa oomishu garee uummata yookiin amantaa tokko bichaarraa wal gaheetu seenaa uummata haganaa ga'u kana bakka bu'ee barreessuuf yaalaa jechuudha. Kanaafuu eegaa gareen tokko amantii tokkorraa ka ta'an wal ga'anii seenaa barreessan dhibbaan dhibbatti akka seenaa garee kaawwanii kafaallaa isaanii san keessaa muranii yookiin fokkisan ta'uun isaanii beekamaa jechuudha. Wal ijaaranii waa afur tooftaa yookiin waa afur yookiin waa sadii ijoo qabatanii irratti dalaganii jechuudha. Oomisha seenaa Itoophiyaa keessatti maaliin tokkoffaa seenaa kana kamtu dubbatamuu qaba, kamtu hafuu qaba jedhanii keessaa filatanii ka barbaadan keessaan barreessan, ka barbaadan hin dhiisan jechuudha. Keessaa garii filatanii garii dhiisuu jechuudha. Selection kan jedhamu san al-intiqaa'iyya kan arabiffaan jedhamu san dalaganii jechuudha. Fakkeenyaaf keessaa filatuu yoo jennu kana isaan keessaa filatuun kuni bakka baay'ee qoodama. Tokko zabana seenaallee jaarraa gariin barreessanii jaarraa gariin dhiisan. Jaarraa afuraffaarraa haga jaarraa torbaffaa waan jidduu kana jiru hin barreessan. Achi taree ammoo achi fagaatee waan jaarraa jidduu kanaa jiru dhiisanii jaarraa 18ffaa irraa haga naannoo jaarraa
jaarraa 18ffaa irraa haga naannoo jaarraa 18ffaa naannoo kana barreessanii jechuudha. Akkanumatti zabana seenaallee addaan qoqqoodanii garii hin barreessan garii hin dhiisanii jechuudha. Ogeeyyii seenaa Itoophiyaa barreessan tooftaa kana fayyadamaa turan jechuudha. Zamanni isaan keessaa akka kun zamana seenaa gurguddaan kan uummata musliimaa gammachiisu kan uummanni musliimaa ittiin fudhatu waan gaarii zamanni dalagamu dhiisanii zamana garii bichaa dubbatanii jechuudha. Takka lammaffaa bootaan seenaa kan isaan barreessan bootaan isaan filatanii barreessan bootaa garii barreessanii bootaa garii hin gatan. Zabanallee yookiin yeroollee filatan bootaallee hin filatan itti aanee akkuma san amantaalee filatanii jechuudha. Amantaa biyyattii Itoophiyaa jedhamtu kana ka sabaaf sablammiin isii hagara baay'atu 80 ol ta'u kana keessa amantaa tokko fudhatanii maqaa biyya bakka bu'uutiin irra haasa'anii jechuudha. Fakkeenyaaf amantaa Ortodoksii Kiristaana keessa amantaa Ortodoksii Tawaahidoo kana fudhatanii akka amantaa Itoophiyaatti dubbatanii jechuudha. Ganuma gara gahu dalagaa turan jechuudha. Ogeeyyiin seenaa ka garee tokko irraa ijaaraman sun. Akkuma san afaan illee afaan saba gara baay'atu keessa afaan saba tokkoo bichaa filatanii gabaasaa turanii maqaa bakka Itoophiyaa bakka buusanii dubbataa turan jechuudha. Aadaan akkuma san beekamaadha jechuudha. Mootota illee yoo jennu mootota garii keessaa filatanii mootota garii dhiisan. Kan wanni isaan biyyaa fida waan guddaa ta'e kan qaroomina guddaa biyyaa dabalan waan barreessuu hin barbaanneef keessaa gatanii garii bichaa barreessan. Fakkeenyaaf mootota Salamoonawaa jedhanii mootii Salamoonawaa jedhanii yaaman tokko mootummaa san sirriitti waa'ee isaanii dubbatanii kaaniin gatanii jechuudha. Waan akkanaatu keessatti dalagame tokko selection haali al-ittiqaayyaa keessaa filatanii garii barreessuu garii dhiisuu jechuudha. Qabxii tokko kun qabxiin lammaffaa kan seenaa Itoophiyaa keessatti uummata musliimaa Itoophiyaa keessatti isaan hojjetaa turan irra tarkaanfatanii garii barreessuudha. Seenaa kan yeroo barreessan garii hambisanii ukkaamsanii hambisanii irra tarkaanfatanii kaan dubbatanii jechuudha. Kuni keessaa akka seenaa mootummoota Islaamaa biyya kana keessatti jirsan baay'ee gatanii jechuudha. Fakkeenyaaf seenaa mootummoota Islaamaa shanan gibee yookiin gibee isteetis mootummoota jedhaman san keessaa gatanii akka dubbatamne godhanii ukkaamsanii gubbaan taranii jechuudha. Gadaa yookiin mootummoota Islaamaa gurguddaa ka hayyootii ka biyya kana guddisan san keessaa gatanii jechuudha. Ukkaamsanii gubbaan taran irra utaalanii barreessan. Akkuma san naannoon gariin ka seenaan irraa sirri qoratamuu qabu jira jechuudha. Naannoo seenaan irraa qoratamuu qabu san dhiisanii gubbaan taran jechuudha. Fakkeenyaaf naannoon Harar qaroominaan beekama madda qaroominaa turte jechuudha. Qaroomina guddaa qaba irraan qoranne seenaa isa. Naannoon Kaaba Shawaa kun mootummaa ifaatiin dabalatee sirriitti qaroomina guddaa qabdi gadaa isii sadarkaa guddaa irra geettee jira kana keessaa gatanii barreessan. Mootummoota Islaamaatii fi naannoo bootaa seenaa qabdu kana keessaa gatanii ukkaamsanii hambisuudha jechuudha. Tokkoffaa keessaa filatanii zamana yookiin bootaallee filatanii namallee mootummoota garii filatanii garii hambisuu akkuma sana ammallee qabxii lammaffaa irratti gubbaan utaalanii ukkaamsanii kaan hambisanii kaan barreessuu kana fayyadamaa turanii jechuudha. Isatti aanu immoo seenaa xureessuudha jechuudha. Ogeeyyiin Itoophiyaa seenaa Itoophiyaa barreessan itti fayyadaman seenaa uummata musliimaa awwaaluuf itti fayyadaman tokko seenaa xureessuu jechuudha. Seenaa kana fokkisiisuu jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo jaarraa jiddugala yeroo uummanni musliimaa sirriitti qaroomina argatee asxaalee yookiin mallattoolee isa bakka buutu san tolfatee aangoo gurguddaa argatee jedhan san yeroo san akka waan gizeen sun gizee rabshaa zamana dukkanaa zamana namni cicciramee wal jibbee addaan qoodamee akka zamana akkasitti zamana masaafiin ta'anii zamana garii zamana namni martuyyuu addaan wal lolee garagaratti kutaa wal baafatee aangoo isaa akkasitti bulchu jedhanii addaan qoodanii akkasitti hiika isaa balleessanii tafsiira fokkotaa tafsiira jallataa kan namni hiika badaa irraa kaamu kan dhaloonni wanni waan gaarii jedhanii hubanne itti kennanii fedhii isaaniitiin akkasitti dalaganii jechuudha. Maaliif garee kana keessa uummanni musliimaa bakka bu'u ammoo dandeettii qabu waan hin jirreef uummanni musliimaa carraa qaroomina barumsaa idilee kana waan dhabeef jecha isaan akka barbaadan carraa waan isaanii kennameef itti fayyadamanii uummata musliimaa kana akka isaan carraa barumsaa arganne godhanii turanii jechuudha. Akkuma seenaa isaaniillee seenaa gaggaarii hiika balleessan. Kan ammoo gurguddaa ka gubbaan taruun nama saarfachiisu ka gubbaan taruun yookiin isaan saarfachiisu ka akka gubbaan tarallee dhaban akkam godhan xixiqqishuu siiraa tuttuqanii gubbaan taran jechuudha. Haga sa'aatii ammaa kanatti
barumsi keenya ka baratamu barumsi idilee keenya ka baratamu seenaa Itoophiyaa kana sirriitti gadi fageenya waa'ee seenaa qaroomina gurguddaa uummanni musliimaa biyya kana qabu mootota gurguddaa biyya musliimaa kana maqaa bichaa tuttuqu malee hin kaasanii jechuudha. Garii ukkaamsanii abboon walitti uggatan garii ammoo kaasanii akkam godhan maqaa irraa tuttuqanii gubbaan irra dibaa jedhan san dalaganii jechuudha. Hawaasa keessatti barsiisan ijoollee hawaasa keessatti barsiisan qaroominni guddaan faarfamu qaroomina mootummaa Aksuum Zaaguwee jedhanii kana fakkaatu dubbatan jechuudha. Waa'ee seenaa mootummoota Itoophiyaa san keessaa gatanii jechuudha. Waan akkana kanatu jira gadi fageenyaan akka qoratamni gochuu barbaadanii seenaa waasaniin kana itti fayyadaman jechuudha. Tokkoffaa filatanii garii filatanii barreessuu selection isa lammaffaa ammoo irra utaalanii ukkaamsanii hambisuu fayyadamuu isa sadaffaa ammoo hiika jallataa itti kennu kan hunda keessaa nutti godhanii uummanni musliimaa haga irraa sammuu isaatii tabuubamee nama biyya kanatti seenaan qabne jechuutti uffaamee jechuudha. Akkasitti uf qabatee jechuudha. Kanaafuu amma ammoo dhaloonni lafaa dhufaa jiru kun seenaa gaarii kitaabbiin babbareedaa baasanii waan jiraniif isin hunduyyuu namni islaama taate hunduu seenaa kee baratuun baay'ee barbaachisaadha. Seenaa keennan namni biroo nu himuu eeguun hin barbaachisu ufumaaf baratu qabna ka jedhu inshaallah kutaalee tokko tokkoon qabannee isinitti dhiyaanna. Seenaa musliimoota Itoophiyaa yoo rabbi nu laaffise kitaabbiin akka wabiitti itti fayyadamnullee baay'eetu jira. Isinillee hordofuu ni dandeessu. Kitaaba Ahmadiin Jabal seenaa musliimoota Itoophiyaa diddaa roorroo fi gabrummaa ka jedhu akkuma san kitaaba seenaa musliimoota Itoophiyaa zamana hijiraa irraa haga zamana dargii ka jedhu ka Amaan Guddataa barreesse akkuma san kitaaba al-Islaamu fi al-Habasha athaaruhu ab'aaduhu jedhu kan Arabiffaa kan mujallada lama كالشيخ محمد حامد الدين بريسان أكمسان مجلة القرن الإفريقي للدراسات التاريخية تنجلم تنبرنا برا وقاتر دابمت توقاتر إيه فهمته كان هندا وبي قرنني كان كارا برولة كعربي فافي كافان برولة وبي قرنني يا رب في كتاب سنين يسنا كوبي كأنه كان رت الفيلمات لا برو سجاري أرجع تاني جنة هذا كوبي كتاب لما فاتن وريد شارلتي وارهاسوين كنا إيبا وجيي سينا إثيوبيا كيسة سينا أمة مسلمة رجيسان كجلو كانوا تري متدورين كنا هذا متدورين تيان ورد جالوتي نجار لوترا channel كن سبسكرايب لايك شير نقولون دقتنا سنجينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.